Damsine gana biyeku Ana duftaasi dabar matangu yarko Ilillenchini suboda fanjajjabadda malee Adangara kona dukkuba malele Ilillenchini suboda fanjajjabadda malee Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota TV lattu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Arraa keessumaa kabajaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ani faarfataa Geetuu Tashoomeeti qopheessaan qophichaa jechuudha. Jalqaba irratti baga nagaan gara lattuu istiidiyoo dhufte isin jechuun jaalladha. Garatti fi lattuu kanatti affeertanii na waamuu keessanii gooftaan guddaa sana eebbisu. Ani maqaan koo Jigaayoo Fiqaaduun jedhama. Kanaan aladhe ana waamaa galoo. Kanaan amma jiraadu magaalaa Naqamtee. Namoonni baay'een na beeku. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee suur sagaleen kee deddeemaa akka ture naa gala namoonni hundumtuyyuu si beeku. Mee seenaa dhaloota kee irraa kaastee nutti himuudhaaf har'aa seenaa kee mee gabaabsiitii nutti himi. Jiguun eenyudha? Seenaa dhaloota kee nutti himi. Seenaan koo baay'ee dheerata gabaabsee yoo isinitti hime ani mucaa baadiyyaatti dhalatteedha. Mucaa dhalattee achumatti gara mana barumsaa elementarii kutaa tokko hanga saddeetitti baradhee gana ana waamaa hagaloo dhufe. Waamaa hagaloo irraa utuun baradhee hojii dhabee gara magaalaa kiiloo utuutaa jiru hojii talaalaa argadhee achumarraa ka'ee jijjiirraan gaafadhee amma gara magaalaa Naqamteen jira. Hojiirra jirtaa jechuudha. Mee maal hojjechaa turtee fi maal hojjechaa akka jirtullee iddoo hojii kee maal hojjechaa akka jirtu mee dhaggeeffattoota keenyaa fi xinnoo isheetu irraa haasofte. Amma kanan hojjechaa jiru siivil sarvisiidha. Namni qaama guutuu qabaatee iyyuu hojjetee yeroo akkasiitti qaamuma guutuu qabaatee hojjetee hojii argachuu dhiisuu danda'a. Siin garuu waaqayyoo umurii kanatti si gargaare sa'aatii kana siif laateera. Akkamimmee gaggabaabsinee haasa'uudhaa fi yeroo darbe waan tokko si gaafataa turani miidiyaa irratti waan tokko gaafatamaa turte. Mee haala gaa'ila kee maalirra jirtame haala gaa'ila kee nutti himi jechuudha. Haalli gaa'ila koo bara jiraadhee dhufee kaasee utuma wanti baay'een na mudatu wanta baay'een dhufee wanta baay'een na dura goraa ture wanta baay'een qabamaan ture darbee 2015 darbuun dadhabee akka tasaan mudannoo addaatu narra ga'ee innis maalidha beektaa ani akkuma beekamu akkuma dhugaasaa haasoo yoon barbaade nanaasaa silkiin naa dawwalama FB nan fayyadama TikTokii nan fayyadama meesejiilee na ijoolleen na faana haasa'u miidiyaalee hawaasaa garaagaraa miidiyaa waan garaagaraa nan fayyadama. Egaa wantoota baay'ee durboota keenya yookaan shamarroota keenyaaf illee ergaa dhadhaamaa ture 2015 ga'ee mudannoo keessaa bahuu hin dandeenye. Nam mudatame 2015 isuma amma keessa jirru kana gaafa 13 ji'a 4 2015 guyyaa 13 ji'a 4 2015 እሺ እና ስልኪን tokko አዲስ አበባ ራ ናደወለሜ እና ሴና ሰነታሴ መቃሳ ነታሴ ሙጫ ነታሶ ኩኒ አኒ ኢሰዩን ቤኩ እንስ ነም ቤኩ ስልክማ ኮ ፍዳቴ ናደወለ ኤውራ ፍረቴ የሮን ጀሩ ሙጫ በየ ከ ተኮቱ አዲስ አበባ ሰፈራ ፒያሳ kan jirti mana nyaata keessa kan hojjettu jirti isheen naalaate isheen immoo ishee wajjin yeroo baay'ee yeroo finfinnee dhuftu ishee bukkeen bultaa ishee bukkeetti si argan garuu nan agarre silkii kumoo koo shirraa fudhate malee isa si dawwalu kanatu mucaa hiriyaa keerraan fudhadhee siin jedha mucaa waama hagaloo irraa fudhate mucaa waama hagaloo irraa bolettiin ammallee yemeniin jirti biyya alaa baate isheen irraa fudhate naa dawwale naani ani maqaan koo Taakkalee Tafarraa Araggaan jedhama. Gaafa si bilbiluu jechuudha. Ishee obboleessa koon jedheeni. Innaa gaa'illi na cababaraa ture wanta baay'ee na mudataa ture amma garuu naa waaqayyo natti fakkaata si argeelleen beeku silkii kee yeroo ishee wajjin haasoftu maqaa waaqayyoo haasa'uu jaallattu jajjabaadhu waliin jettu bakka sin jaalladhee naan jedheen naan
guyyaa sanas kan dhagahu waaqayyoodha har'as kan argaa jiru waaqayyoodha ejjigaayyoonni maal akka taate beektaa kan jaalalaaf gaafattu hin jedheeni jalqaba gaafattee jechuudha utuu sin argin dura jaalalaaf si gaafate ergasii booddaati immoo ejjigaayyoon maal akka taate hin beektaa jaalalaaf kan gaafattu ejjigaayyoon maal akka taate beektaa kamitti jaallatta utuu maalummaa isheen beekin kamitti jaallatta sagaleen bu'aa maalii sii qaba jecha danda'uun bu'aa maalii sii qaba hin jedheeni tole jennaan yaada wal qabee obboleessa koo dhiisiin jedhee akka gootu hin jedheen waaqayyo raagaadha guyyaa sanas gurri waaqayyo dhagayeera har'as waaqayyo nagaa piroofaayilii koo paaswoordii koo wajjin allaaddeef isaaf jechuudha profaayila feesbuukii kee paaswoordii isaa sitti himte jecha darbii isaa sitti himte wajjin hin kenniteef jechuudha isaaf. Naa dhiisure akka mucaan kun natti cabee bor natti sammuun samii natti miidhamne jedhee lallaadhee fi maqaan nan si jaalladheera sinniisu wedee suuraan koo babbareeda waan ta'eef egaa kan sinniisure guyyaa gaafa naa dawwaluu kaasee torbe tokkotuun fixin Finfinneedhaa dhufa. Torban tokko tuun fixin sii bilbilee ka'ee Finfinneedhaa gara magaalaa Naqamtee dhufa. Asii argu malee dandeen jiraadhu. Maalu ati nama akkamiidhaa kan Finfinneedhaa baatee dhuftu kuni ani sin jaallanne sin barbaadu si maatii koo keessaa nama kurnaffaratti na laadde haati koo akka achi argiteetti abbaan koo akaakilee arganiiru obbolaa koo obboleettiin koo heerumsiifattee obboleessi koo mucaasaa fuusifatee qaba an rakkoo dhalaas rakkoo eerumaas rakkoo maalis hin qabu wal horree jirraa baay'ina keessa jirra baay'annees jirra hin barbaadu nan agarre waan ta'eef ani hin barbaadu jedhee nan dhufadhe hin dhufee yeroo dhufu obboleettii koo Wallaggaa Yuunivarsiitii afaaniin kan baranaa eebbifamtu boontu ishee wajjin dhanee fuune. Gara magaalaa Naqamtee dhufee attanii fuutan tole. Inni dhuftaa na arguu barbaadamine sina na argita piroofaayilii koos argite siin ta'u siin jedhe waaqayyoo garatti na baasisutu beeka jedheen keessa galee mucaan kun inni dhufee peepsii beektaa Kidaane Miratii. Kidaane Miratii raabsaa peepsii. Achitti listiroon tokko caammataa kan taragu jira. Achitti bu'ee taa'ee na eege. Yerumaan gibbiidhaa gadi ba'uu namni koo wayyaan koo miilli koo nurgufamee fuuchuudhaaf. Tole. Kottu na fuudhi kanaan jedhe. Taataa keessaa bu'ee. Maaliif nurgufamte? Namni maal kun maal dafanuma gamiidhaan kan dhufedhe. Namni nurgufame boontuun qabadde obboleettii koo na nurgufame. Agiteetta gaafa nurgufamtu? Nama gurbichi jechuudha haam gorina liqimsa. Cimaadha jechuudha. Gibbiidhaan ispoorteenyaadha haam gorina liqimsa. Tole. Dhuguma amma limmoon biratti ga'an. Inni kee kottu kaa buchoonaan jedhee buchootti immoo wal waamuu jalqabne torbe lama gidduutti. Jirra inni kee dhufee taa'ee haqeen fuudhee agadaa hidhaa lama fidee dhufee. Magaalaa Baakkuurraa. Baakkuur. Boontuun kee jaa agada sana baannee anne fuunee halkan boontu na biraan galiin jedheen. Na biraan gali malee kan na soraadha qaltee na baddii yoo dhuguu jedhe. Namichi shakkite tole. Qaltee na baddii kuni na biraan galee naan is bakka yoo bultee bulii yoo galtees galeereen jennaan galte mucaan teenyee haasofne hin kakatee akkasin jaalladha. Amma manatti fuutee galte. Erga manatti fuutee galte booddee seenaa jireenya keetti himtee. Marii jaalalaatti kaane. Marii jaalalaatti kaane. Tole. Marii jaalalaatti kaane. Akka miidhagaa kunoo gaa wal faana nyaanne irraa mana koos dhufteetta. Kunoo gaa manni koo kanaa kiraayeen koo kanaa akka kanaa dhangala'aa. Tole. Nyaatteetta gaa dhugdeetta gaa jigaayyuun kana gaa akka miidhagaa karoorri kee gara fuulduraa. Ani sin jaalladhu sin miidhu karaa keetti gufuun ta'u bornatti miidhamta bakka ayinaan jettee tiraanspoortii gubdee natti miidhamtee karaa koo irratti bor gufuun narra ga'uurra jedheen sitti mee uftee gaa jennaan ani sin dhiisodhe. Ani sin dhiisu gaafa inni jedhu kun 13/4/2015 gaafa inni dhufe mana koo. Gaafa inni dhufe mana kee? Gaafa mana koo dhufe. 13/4/2015 dhufe wal faana turre. Gaafa dhufe sana matu dubbattu gaafa dhufe sana erga waan baay'ee haasoftanii booddee waan irratti waliin galle qabdu. Waan natti kaasee sin qabu. Na arguu barbaaddaa kun kaayyoo ma jiru na arguu barbaadee dhaqee man fuudhee bakka
akka garaa kufa akka tuunni bahee narraa bulee bakkeen jaalladha. Tole. Waan gochuu kee natti fakkaata waan ta'eef. Malee dhuguma jaalalaaf waan si bira dhufee. Natti fakkaatu maali? Hin fakkaatu gaa. Anaaf inni wal bukkeetti piroofaayilii keenya ilaaluu dandeessa. Hin fakkaatu naa akka yaada koofiftuu yeroo sana nyaata isaa nyaateera waan ta'eef tuu ka'ee deemee ni jaalladha. Deemuu dhiisee mucaan rafee. Ciisee egaa ka'ee muggana man deeman naan hin didee hin ture guyyaa baay'ee ture. Isa bulee irratti iyyuu hin ture. Hin ture maal waaqayyoon jedhan sammuu koo janjanna gama bakka baranan badee amma kana baadhee dhufe amma kana jiraadhee dhufe baranan badee jedhee egaa sanas kanas haa ta'u dhugaa jiru ani taaseeras. Itti galtee jechuudha gara jaalala sanaatti eenyutti maqaasaa? Taakkalee Tafarraa Araggaa. Taakkalee Tafarraa Araggaa wajjin jaalala jalqabdanii jechuudha. Gaafa jaalala jalqabdan kanaa wal quunnamtiin garaa hin jiraata. Jiraata. Naamma akkan si ilaalutti amma sa'aatii kana akkan si ilaalutti dadhabbii guddaadha kanatti qabdu. Si biraa erga deemeeti moo amma ulfikee baay'ee guddateera argaan jira. Baay'ee ulfikee guddateera. Seenaa isaa jiru natti mee egaa dhugaa natti fakkaate keessan gale. Keessan galee utuma wajjin jirru gaafa mucaan ani pireediin kun dhaabate. Tole odeeffannoo tokko immoo nan qaba. Arri guyyaa meeqa? Arri guyyaa 24. Gaafa 30tti manni yaalaa speeshaalaayistiin magaalaa Naqamtee opereeshinii akkasii godhee mucaa kana akkati deessuu fi karoorri qabamee jira jechuudha. Karoorri qabamee jira. Inni kun dhugaadha. Gaafa 10 gaafa tokko dee'n gaddan naqee 10 gaafa tokko. Sadeen gadda. Sakkora tokkoffaatti galuuf jechaa jirru kana jechuudha. Na safaranii dubartiin tokko gaafa deessu torba 36dha. Torba 36 fixxee deessi. Gaafa naqu sana torba 32dhan.